Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu jecha daawwattoonni simaaftuu fi hunduu baga jiraatanii guyyaa har'aa kana akkamitti DV bara 2026 DV lottery akkamitti akka guunnu isin qabadhee dhufe akkamitti guunna awwalan wanni nu godhuu qabnu suuraa qulqullina qabu backgroundin isaa adii ka tahe buleenillee ni fudhatama haa ta'u adiitu barbaachisaadha. Adii ka ta'e backgroundin isaa ka filteraan jalan galchini waan adii jala kaatanii qopheeffatanii erga sii booda eega san qopheeffatanii kaatanii gara kiroomii keessanii deemtanii gara kiroomii erga deemtanii jettanii DV lottery bara 2026 akkana jira. Awwalan DV jettanii barreessitanii lottery ufumaatti guutaayyuuni akkana gaffiddanan awwala guuttadhee success naa ta'ee jira. Haa ta'u gacarraa gajii ashaniitiif gana nani dhufamuuni hafa inshallah gaasinillee yaaluu waan gaariidha dhufee fi hafee carraadha waan ta'eef iddoo kana isinii baasuu qaba. Isanii tuyxanii eega tuyxanii akkana keessa galtan welcome jedhee awwala irratti isinii fida. Ergasii kana fida information isaa laaltanii achi erga kaatanii ol ooftanii reeginii tananii tuyxanii reeginii keessa seentanii koodii asitti isiniif baasa. Koodii asitti isiniif baasa barbaaddan ammoo iddoo tanaan jijjiiratu ni dandeettanii akkasi jechuudha. Iddoo tanaan jijjiiratu ni dandeettanii ammoo koodii kanatti naqnee seenna jechuudha. Shan akkana goone submit iddoo jedhu kana tuyxana jimboota submit ganni tuyxanii akkanatti ganama isin dabarsa. Eega isin dabarse jedhe gubbaa kanatti waa sadii isin gaafata. Asii ka'ittaanu kana sadaffaa kana jechuudha. Kunniin hunduu awwalan maqaa akaakayyuu keessanitti neexanii ergasii first name maqaa abbaa maqaa keessanitti neexanii middle name maqaa abbaa keessaniiti. Ergasii yoo dhiira taatan meelii fayyadamtanii yookaan feenii fayyadamtanii achirraa guyyaadha manziin ji'a. Ergasii dayii guyyaatti guuttanii yiirii guyyaa haga dhalattan 1999 yoo ta'e 19 haguma ta'e itti guuttan jechuun bara dhaloota keessanii. Ergasii siitii biyya nuyi guuttanii achi qaatanii biyya keessa jirtan inni filattanii biyya keessa jirtan ni filattan jechuudha. Itoophiyaa jiraattanii biyya biraatu jiraattan akka ni filattanii achi kalammataa kanallee tuyxanii select jedhu kana yoo isinitti qallattuitanii baay'ee cinqaatti hin qabu. Bootaan cimaan akkan isin itti yaaduu qabdanii bootaa tana jechuudha. Bootaa tana suuraa yeroo galchitanii suuraa hin taane yoo isin galchitanii isinitti diimessa. Suuraa hin taane yoo galchitanii isinitti diimessa. Suura moo'ii ka jiru laalee halaalu fakkeenya mee kana galchee halaalu amma ni dida garuu ni dida jechuudha. Suuraa addersi laayinii keessan ni barreessitanii kan ammoo maqaa mataa ta'e galchitan. Fakkeenya oma argita wayii yoo barreessitanii kibir gattartanii magaalaa ta keessa jirtan ni barreessitanii yoo kana hundaan beene no postal code zip jettanii akkasi barreessitan. Maqaa magaalaa kana yoo beene akkasittanii barreessitanii akkasanii jechuudha. Ergasii biyya kana keessa gasseentanii ni filattanii biyya ammas Itoophiyaa taate biyya keessa jirtan san ni filattanii
erga isii filattanii kaatanii asitti nambara keessanii nambara keessan ergattanii kaatanii ergasii imeela keessanii akkanatti maqaa imeela keessanii galchitanii kaatanii imeeluma kana ammallee koppii gootanii qalammataa irratti illee imeela koppii gootan sanni galchitanii peestii gootanii jettanii yoo isiniif galuu didellee isuma achirratti barreessitanii jechuudha. Akkanatti galchitanii imeela keessanii galchitanii bootaan isin amma filatuu qabdan boota kana barnoota keessan yoo barattanii jettan iskuulii keessan jechuudha haga barattan itti beeytanii akkanatti tartiibaan jira. Yoo nama hin baratin yeroo argitan baratta wayii taate immoo vacation ka jedhu hanni tuytanii vacational school jedha isani tuytanii erga gootan yoo ammoo footanii jirtan kana tuytanii yookaan ammoo ammeerre jettanii ergasii akkanatti ol deemtanii wanni isinii hafe amma waan takka bicha isinii hafe kana hunda guuttanii fittanii guutuun guuttame waan hin beekne ammoo raayitii itti gurguraa deemtan boota kanatti haga hin beeku maalii kanneen itti gurguraa deemtan jechuudha. Amma kontinuu gootanii akkanatti isinitti diimessa amma yoo suuraan keessan sahii hin ta'in jecha haala kanaan isinitti diimessa suuraa keessan dhuftanii anis maqoota illee ittiin barreessanii waa lama diimesse maqoota ittiin barreessanii isinii argisiisu malee awwala waan guutee jiruuf sanii fi suuraa keessanillee 600 baay'isuu 600 ta'uu qaba jecha beeksili aappii waan sanii isin fayyadu inshaallah isiniif mul'isa gara booda irratti akkasanitti guuttatuu dandeettanii jechuudha. DV guuttatuu dandeettanii erga sanii continue erga gootanii kaatanii akkanatti isinii gadhufa submitiin bootama kanan ni baati submitii tuytanii success jedhee gubbaan isinii baha eegasii screenshot kaafattanii jechuudha. Amma kana wala waan guuteef viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufe lamattiin deebitanii suuraa keessan haala bareedan wala kaatanii qopheeffatan jechuudha. Aappii ammoo eega kaatanii keessatti isin qulqulleessitan akkasuma immoo itti galchitan isinitti mul'isa waliin ilaalla jechuudha. Amma keessaa bahee aappii sana isinitti argisiisa. Aappiin sunis kana photo receiver aappii ka jedhu kana keessa gasseentanii erga keessa gasseentanii kaatanii iddoo gubbaatti gootuu receiver jedhu kana tuytanii guddichuma kana akkanuma keessa tuytanii suuraa yoo taate take photo gootanii suuraan keessa yeroo kaastanii silkiin yoo kaastanii kun 11 ta'uu qaba tokko kana jechaadha. Achi yoo deebitan isarraa yoo suuraa wayii filannee ilaallu suuraa wayii filannee ilaallu suuraa ittiin DV kiyya guute akkanatti galchitanii ergasii immoo bootatan tuytanii jala kana olooftanii 600 baay'isuu 600 ka jedhu kana tuytanii asiin immoo save godhuu dandeettan jechuudha. Save ta'ee jira akkasii buufattan bootaan aappii kanarraa argattan ammoo Play Store seentanii Play Store gubbatti maqaa isaa kana asii qabattanii dhaaytan photo receiver jettanii akkana yoo jettanii isin barreessitan illee isinii baha baay'ee jira akka isa nu garuu maqaan isaatti barreessanii ilaalla. Walumaa xaraydanii inni gubbaa irratti hin bahu yeroo waa'ee gara jalaa kana argama. Ol oftanii kaatanii jala kanatti ni argattanii kan
to receiver for ka jedhu kana nama update godha. Isin akkasii gabbuufattanii erga sanii keessa galtanii akka dura isin ergeessanitti itti fayyadamtan jechuudha. Aga viidiyoo biraatii walitti deemnutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo gaarii.